hundi haala charjiitiin seenaa charjii seenu sana ammoo kompiitarri gara 0tiif gara lakkoofsa tokkooti jijjiira 0 fi lakkoofsi tokko dura duuba adda addaatiin gara kompiitaraa yoo seenu hiika addaa qabaata. Fakkeenyaaf duwwaa tokko yoo jette waa wayii ta'uu danda'a. Akkam jirtan warri shaashii tuubii hordoftan yaa sindurallee computer engineer akka ta'e isinitti meera computer engineering eebbifameera nagaafu wanta biraatiif wanta sammuu namaa jijjiiran dubbataa beera amma adhammoo waa'ee salphamatti namni martinuu wanta beekuu qabu kuna computer engineering ta'uun qabdanii or electrical engineering ta'uun qabdanii akka computeratitti namni hundinuu computer in fayyadama namni hundinuu akka computer fayyadamutti namni hundinuu waan kana beekuu qaba yaada jedhuun ka'ee kanaafuu mee waa'ee computeraa ilaalla. Dura wanti computer jennu martinuu wantoota akka waan wayii computer godhan aadii godhanii walii edanii irraa hidhisanii wanta analyze godhamu wanta calculate godhamu hunda wantoonni dalagu silkiin keessanillee akka computeratiif fudhatama. Kuna fakkeenyaaf akka microcontrolleriitti ilaalama garuu it's more like a computer. Kuni raspberry pi jedhama. Computer diqqoo you can buy it like using $25 but wonnaan qaba muluun qaba sammuun qaba bakkee sokkeettiitti suuqamee screen mul'isuun hin qaba akkuma computerati jechuudha. Kunillee kana fudhachuu dandeettanii tabletiin illee akkuma computerati wantoota akkasii. Garuu generally waa'ee computeraa yoo ilaallee jenne computerri input if output qaba. Fakkeenyaaf mouseen karaa kanaan input seena jechuudha. Click yeroo goonu information gara computerichaa seena haaluma kanaan click gizee goonu information gara computeraa seena jechuudha. Karaan biraa yaani computeraa seenuuni keyboardin seena. Karaa biraatiin ammoo sensaroota jira. Sensoriin motion sensorin jira, speed sensorin jira, accelerometer, gyroscope jira, light sensorin jira, wantoonni adda addaa jira. Karaa saniin input ta'uu danda'a computer saniif jechuudha. Wantoota gara computeraa seenan achi ammoo computericha ammoo bu'aa mul'isa jechuudha. Light detector yoo ta'e yookaan ammoo light sense wanta godhu yoo ta'e ifa ka sense godhu yoo ta'e iftiin tuqe ifni akkasii tuqe si hima jechuudha. Akkasuma computerillee input qaba output qaba. Karaa information at sense tu jira information inni si kennutu jira jechuudha. Wanta kanneen lama garuu wantoota sanniin jidduutti computer irratti wanta baay'eetu jira. Kanaafuu computer keessa akka computeratitti input hin seena output hin jira garuu jidduu kana wantoota baay'eetu jira. Kun mataa computeraa ta'a jennu sammuu isaa ta'a jennu sammuu isaa keessa wanta baay'eetu jira. Cover isaa kana qola isaa jechuudha. Qola isaa kana tokko yoo jenne qola isaa bannee keessa ilaallame. Keessa kana maaltu jira? Power supply ni jira. Kun wanti martinuu akkuma beektan bara kana keessa electric maan hojjeta. Kun power supply isaati bakkee electriciin keessa seenuun jechuudha. Electriciin akka computer hin gubne akka computer hin miine ka godhu jechuudha. Yeah. Power supply. Anyway. Faallaa garagalee ture so kuni bakkee sidiitti nyaatuun power supply isaa garana jira. Power supply fan illee qaba. Power supply gabanaa jira jechuudha. Difam. So kun power supply isaati electriciin diidaa seenu akka hin gubneen akka computer miine charge seenu gara computer gaa ta'eef isaa dhiyeessa jechuudha.
power supply isaati. Kun motherboard jamonti buleen lafarra argitan kunniin kun guddichi jechuudha. Maal jedhama power motherboard jedhama. Motherboardin kun wantoota adda addaatitu irra jira. Wantoonni adda addaa kunniin fakkeenyaaf kun RAM, random access memory, CPU jala kana jira. Graphic cardin kun graphic cardin illee gubbaa kana jira. Wantoota adda addaa ofirra qabata jechuudha. So motherboard, power supply kana jedhaa ture. Waan garagalee fi na dogongorse power supply bakkee elektirikiin ittiin seenu jechuudha. Kuni hard drive jedhama. Hard drivein kuni information in adda addaa, memory in adda addaa ka computerri yeroo banamu, computerri kun ka Microsoft ta'e, computerri kun ka Apple ta'e, computerri kun ka Linux ta'e ka determine godhu wanta kana jechuudha. Information hundinuu ka kernel jedhamu yookaan ammoo yeroo takka jenne computer bootii goonu information asirra takka jedhee computer banee kaasee wanta information hundaa kennu hard drive kanarratti kaayama jechuudha, story godhama jechuudha. So kun hard drive jedhama. Hard drive bakkee maaliiti? Deebisaa mee gaafii kana. Hard drive maali? Hard drive wanta information permanent keessa kennu jechuudha. Memory bakkee lamatti qoodama. Warroonni barattaniin beektanii memory yeroo dheeraatiif, storage jechuudha. Memory yeroo dheeraaf kaa'amuuf, memory yeroo gabaabaa yookaan volatile and non volatile memory, permanent and temporary memory jedhamu. Kun permanent hard drive permanent story irratti taa'ama jechuudha. Irraan badu computer yoo cufamillee deebitanii gisee yeroo bantan irruma jira jechuudha. Na haalli kun hard drive itti hojjetu haala CD-tiin akka CD irratti story nu goonu. CD amma CD player mana kan qabne hin jiru bara kana jechuun amma garagaru gara memory maal maqaasa thumb drive itti jijjiirataa dirtanii. So wanta akkana irra barreessa jechuudha. Yeroo irra barreessu carariin irra barreessa. Carariin maal xiyyaa carari irra barreessa. Achi information san haaluma sani akkuma haaluma CD zuuruun jechuudha. Fakkeenyaaf gisee computerri kun fast miti ka jedhan haala speed computerri kun CD kun itti naanna'uu fi sa'aatii time readering gubbaarra akkana dubbisuutu jira. Sa'aatii inni dubbisuun jechuudha. Yoo kun baay'ee fast ta'e ka dubbisullee fast yoo ta'e computerri sun fast jedhama. Ariitii baay'ee qaba jechuudha. Na haala sanii hojjeta. Kanaafuu yeroo haala sanii hojjetu speed baay'ee qaba hin naannaa. Garuu speedin sunii fi hojjaan CPU hojjetuuf timing namni gisee click godhee information isa fudhachuu barbaadu gayaa waan hin taaneef RAM fayyadamna. Kun RAM jedhama. Random access memory. Information yeroo gabaabaaf asirra ta'a. Computerri yoo cufame computerri automatically irraa haqa. Computerri banamee yoo use godhu yoo jalqabu hojjechuu jalqabne irra nu qabachuu jalqaba. Garuu computerri cufamnaan bada jechuudha. Temporary storage maaliif akkas godhame? Sa'aatiin computer use goonu computeruma irratti information nu qaba. Dafnee click yoo irra goone dafee akka nu dhufu wanta hunda akka yoo mara access goonu jechuudha. Akkuma kuno Huawei itti fayyadamuuf baaftanii kaboruuf fayyadamtan fageestanii keettanii ka ammaaf use gootan ubbira dheestanii keettan jechuudha. Akkasuma kun kan nu bira dheessee kaa'u jechuudha. Memory kun argitanii akkuma asirra mul'isu baateriin qabu. Baateriin qabu. Kanaafuu wanti irra story ta'u hin jiru cufamnaan keessaa lixa jechuudha. Information sun hin bada jechuudha. Okay. One graphic card screen irra computer irra yoo ilaaltanii jettanii screen irratti wanta irra barraa'ee rufa mudhata picture ifa isin mudhata wantoonni sunniin akka ija namaatiif tolu ta'ee ka qophaa'u graphic card kanaan qophaa'e jechuudha. Kun graphic card jedhama. Irraa baasuu barbaadee ture garuu
ta'u duraan gadi fageennaan yoo irra barachuuf irraa ilaaluu barbaadan adda banee adda bubuqqisee isin mul'isuu danda'a. Yaada isaanii illee qabaattan koomentii irra barreessaa. Sheerii godhaa ijoolleen irraa haa barattu. Barrika teeknooloojiiti. Naa kana qofaa oduu hin taane wantoota adda addaa piroogiraamii godhuu, haala roobootiksii ittiin hojjetan wantoota adda addaa irratti viidiyoo dhiyeessuu hin danda'a. Garuu amma kun jalqabaaf haga namoota hundumaafuu mee ta'u ka jedhuun qopheessee jechuudha. Kuni CPUni kuni ka qabbaneessu kuulii ka godhu jechuudha. Heat sink jedhama. Heat sink ka keessatti ta'u kun aluminiyamii irraa hojjetamu. As keessa jiru kana as hin qabbaneessa jechuudha. Akka kompiitarri hin gubanneef hin miidhamne. Waan baay'ee waan hojjetuuf baay'ee faastii waan ta'eef hin oo'a. CPUn kuni CPUn akka sammuuti. Sammuu kompiitaraati jechuudha. Mataa isaati waan sammuu isaa ka wanta hundaa hojjetu jechuudha. Kana jechuun maali? Sammuun isaa kuni informationii martinuu gara CPU kanaa dhufa jechuudha. CPU kana keessummeessa jechuudha. Waan kana barbaadaa waan kana nam mul'is jettee kilikii yoo goote yookaan intarneetii irratti wantoota adda addaa yoo bante keessa kun warqee irraa hojjetama beeki. Baay'ee qarshii baay'ee fudhata. Kun warqii akkamiin godhanii akka keessa qocatanii baafatan garuu beeku. Garuu kun warqii irraa hojjetama. So NAND gate baay'ee qaba. So informationiin gara kompiitaraa seenu hundi haala chaarjiitiin seenaa. Chaarjii seenu sana ammoo kompiitarri gara zeerootiif gara lakkoofsa tokkootti jijjiira. Zeeroof lakkoofsi tokko duraa duuba adda addaatiin gara kompiitaraa yoo seenu hiika addaa qabaata. Fakkeenyaaf duwwaa tokko yoo jette waan wayii ta'uu danda'a. Duwwaa tokko yoo ta'e waan biraa ta'uu danda'a. Duwwaa tokko yoo ta'e waan biraa ta'uu danda'a. So haaluma saniin yeroo nu kompiitara irra kilikii goonu informationiin suni baayinariin itti ergama jechuudha kompiitaratti. Na CPUn kun wanta adda addaa kompiitara irratti ka iskeejuulii godhu ka informationii akka argannu godhu kompiitarri kun akka nabsee qabaatee nu waliin haasa'u godhu CPU Central Processing Unit jedhama. Alright. Wanti biraa maali? Wanti biraa nu hafe jira asirratti. Wantoonni xixinnoon kunniin wantoota meeshaaleen gurguddaan kunniin bu'aa barbaachisu akka isaan hojjetanii jedhan wanta gargaaru. Gara duranaatitti ammoo tokko nu barsiisii waan muluu arguu barbaannaa beekuu barbaannaa yoo jettan koomentii irra gabbarreessaa. Walgeessa barrika teeknooloojiitii uummanni haa baratu haa beeku. Beekumsi ammoo baay'ee waan barbaachisaa. Gaafii yoo qabaattanii koomentii irratti naa kaayaa. Kanuma baay'ee galatooma. Wanti hafe waan jiru natti fakkaatu. Kana laallee kun hadda power supply yaa wanti irraa fadhii yoo jiraate na qaabsisaa. Addaa fi asuma irratti nu haa ga'u. Galatooma. Bye bye. Nagaatti. Share godhaagaa.